Akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota obboleewwan koo hunduma keessaniifuu nageenyi waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Chaanelii kanaaf warri haaraa taatan sabiskiraayib naaf taasisaadha. Karaa chaanelii kanaatiin yeroo hundumaa waa'ee barumsaan wal qabatuu fi isinis ilaaltanii kan irraa barattan isiniif dhiyeessaa. Like, share gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaa. Guyyaa har'aa kan barannu elektirikaal instaaleeshinii, simboolii akkasumas layout diroongii fi waayiring diroongii ilaaluudhaan mana yookaan gamoo irratti haala kamiin humna ibsaa diriirsuu akka dandeenyu waliin barannaa. Egaa jalqaba irratti gosoota iswiichii kan waliin ilaallu ta'a. Gosoota iswiichii kana keessaa fakkeenyaaf single switch, two way switch, ganged switch, intermediate switch fi triple switch kanneen jedhaman ni jiru jechuudha. Fakkeenyaaf amma isaan kanneenitti tokkoon isaaniitiif ibsa yoo kenninu maal jechuudha. Fakkeenyaaf single switch jechuun egaa single switch simbooliin ishee tanadha jechuudha. L1 yookaan immoo L fi tokko ofirraa qabaachuun. Kana jechuun maal jechuudha? Paaworiin iddoo kanaan dhufeet iddoo L kanarra galee sana booda kun immoo return phase tokkittiin kun return phase jedhamuudhaan kan beekamudha jechuudha. Return phase dha jechuudha. Inni kun fakkeenyaaf amma single switch kana eessatti fayyadamuu akka qabnu fakkeenyaaf kitchenii keessatti fayyadamuu dandeenya. Iddoowwan tooyileetii fi kanneen kana fakkaatan keessatti fayyadamuu dandeenya jechuudha single switch kana. Inni lammaffaa immoo two way switch kan jedhamu kana jechuudha. Yookaan immoo iddoo lamatti kan fayyadamnu fakkeenyaaf bedroom akkasumas iddoowwan ciisichaa sireen jirutti kan fayyadamnu kun maal jedhamuudhaan beekama jechuudha. Two way switch jedhamuudhaan beekama jechuudha. Inni biraa immoo switchiin inni biraa ganged switch kan jedhamudha jechuudha. Inni kun ganged switch yommuu jedhamu haala kamiin itti fayyadamnaa kan jedhamuuf immoo isa kanarratti laa kana tokko lama iddoo kanattis laa tokko lama kan jedhamu ni jira jechuudha. Kanaaf isa kanarratti feeziin yookaan immoo paaworiin iddoo kanaan dhufee L kanarra gala. L kanarra erga galeen boodatti ishee kana immoo maal gochuutu nurra jiraata jechuudha. Asiin iddoo kanarratti piinii kanarratti hine iddoo kanaan shaanti goonaa jechuudha. Iddoo kanaan wal qunnamsiisnaa jechuudha. Erga iddoo kanaan wal qunnamsiisneen booda yoo barbaanne lakkoofsa tokko kanarraa fudhachuu dandeenya yookaan immoo lakkoofsa lama kanarraa fudhachuu dandeenya. Ishee kanas barbaannu lakkoofsa tokkorraa yookiin lakkoofsa lamarraa fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf inni kunis iddoo tokko switchichi kun amma fakkeenyaaf iddoo tokko jira. Haa ta'u malee garuu ampooliiwwan gosa garaagaraa lama ibsuudhaaf nu gargaara jechuudha. Ampooliiwwan gosa garaagaraa lama ibsuudhaaf kan nu gargaaru kun maal jedhama jechuudha? Ganged switch jennee kan waamnu ta'a jechuudha. Inni lammaffaa immoo intermediate switch. Egaan intermediate switching kun haala kamiin itti fayyadamuu dandeenya kan jedhamu kun immoo two way isa kanaa fi two way kan hin biraa fakkeenyaaf ampoolii keenya iddoo sadi yookaan sanaa olitti to'achuudhaaf maaltu nu barbaachisa jechuudha. Intermediate switch kanatu nu barbaachisa jechuudha. Gidduu galuudhaan two way kanarratti fakkeenyaaf isa kanniin HHtti fayyadamna kan jedhamuuf immoo iyyuu naannoo galmawwan gurguddaatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni biraaf immoo kan xumuraa kun maal jedhama? Triple switch kan jedhamudha jechuudha. Amma kaa triple switch kan immoo eessatti fayyadamna inni gaafa ilaallu iddoo tokkotti laampoowwan yookaan ampooliiwwan gosoota garaagaraa ta'an sadi fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma kana jechuun maal jechuudha? Egaa triple switch kanarratti fakkeenyaaf amma isheen kunis kophaatti qaba, inni kunis kophaatti, inni kunis kophaatti. Kana jechuun maal jechuudha? Switchii siingilii ta'e sanatti iddoo saditti dhufee jechuudha. Iddoo saditti faankishin ta'ee gaafa ilaallu isa kana ta'a. Paaworiin jalqabaa iddoo kanarra nuu galu inni kun asii kanarratti asumatti waayirii salphaa ta'e fayyadamuudhaan asiin galchinaa. Iddoo kana isa lammataa immoo iddoo kanarratti. Kanaaf ampooliiwwan lamaan kanneen iddoo lakkoofsa tokko kanarraa fudhannee ampoolii tokko ibsuu dandeenya. Lakkoofsa kanarraas fudhannee ampoolii biraa akkasumas ampoolii isa kanarraas fudhannee switchii isa kanarraas fudhannee ampoolii biraa
ibsuu dandeenya jechuudha. Ibsuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf gosoonni ampoolii ni jiru jechuudha. Gosoota ampoolii isa kanneen irratti fayyadamnu maal fa'aadha? Fakkeenyaaf inni tokkoffaan incandescent lamp kan jedhamudha jechuudha. Incandescent lampiin kun tokkoon mana keenyatti kan argamu jechuudha. Inni kunis waatii 40 akkasumas immoo waatii 60 kan taa'ee jirudha jechuudha. Inni lammaffaa immoo fluorescent lamp. Fluorescent lampiin kun immoo iddoowwan gurguddoo saditti qoodama. Innis single fluorescent lamp, double fluorescent lamp fi triple kanneen jedhaman. Isaan kanneen tokkoon isaanii kan waliin barannu ta'a jechuudha. Wall mounted lamp kan jedhamu immoo fakkeenyaaf laampii girgiddaa koornarii girgiddaa irratti fayyadamnu maal jennee waamna jechuudha? Wall mounted lamp jennee kan waamnudha jechuudha. Inni itti aanu isheen kun immoo iyyuu alaarmii yookaan immoo sagalee yookaan immoo beel jennee kan waamnu mallattoo isaatii jechuudha. Ampooliiwwan kanneen immoo eessatti fayyadamuu dandeenya? Fakkeenyaaf incandescent laampii iddoowwan single switchin fayyadamanitti illee fayyadamuu dandeenya. Fluorescent lampiin immoo manneen gurguddaa fakkeenyaaf mana barumsaa kanneen ta'an kilaasiin isaanii gurguddaa kan ta'etti fluorescentii kana fayyadamuu dandeenya. Wall mountediin immoo saaloonii irratti akkasumas chandreel lamp kan jedhamu kan fayyadamu jechuudha. Egaan kabajamtoota hordoftoota keessumaayyuu warroonni hojii kanarratti bobbaatan akkasumas waa'ee kanaa barachaa jirtan yuutuubii kana laayik fi namoota hiriyoota keessan ta'aniif sheer godhaa. Faayidaa guddaa chaanelii kanarraa argattu waan ta'eef akkasumas hanga xumuraatti na hordofaa. Gaaffii yoo qabaattan immoo karaa koomentii naaf barreessaa. Anis isiniif deebisuudhaaf qophiidha. Egaan kabajamtoota hordoftoota amma waa'ee duratti baranne sana ilaalchisuudhaan gaaffii kana waliin kan hojjennu ta'a jechuudha. Kun draw wiring diagram of one lamp control in two different position and fluorescent lamp control in three different position. Kana jechuun maal jechuudha? Waatii laayitii incandescent lamp isheen jedhamtu ishee tana jechuun. Isa kana ampoolii kana tokkicha iddoo tokkotti to'adhuun. Fluorescent lampiin immoo mallattoon isaa isa kana. Isa kana immoo iddoo lamatti iddoo saditti to'adhuu kan jedhudha jechuudha. Fakkeenyaaf laampiiwwan lamaan kana kan ibsu kam jechuudha? Isa kana kanaa fi kanadha. Laampii isa kana kan ibsu immoo yookaan ampoolii ishee kana kan ibsu isa kanaa fi isa kana. Inni kun maal jedhama jechuudha? Two-wayidha jechuudha. Fakkeenyaaf laampiin kun maal jennee barreessuu dandeenya? Two-wayidha. Inni kunis immoo two-way. Sana booda intermediate inni jedhamu immoo isa kanaadha jechuudha. Intermediate switching nooti. Lakkoofsa tokko piinii yookaan piinii 4 ofirraa qaba jechuudha intermediate switching kun. Innis 1, 2, 3, 4 isaan kanneen ofirraa qaba. Kallattiidhaan amma waa'ee kanaa yoo ilaallu kallattiidhaan kiiloowaat haawor kan jedhamu kun maal jechuudha? Qoxaarii yookaan lakkooftuu mana keenya keessatti argamudha jechuudha inni kun kiiloowaat haawor jedhama. Achirraa erga dhufeen booda feeziin inni tokko achirraa dhufaa, niwutiraaliin inni tokkos immoo iddoo sanarraa dhufaa jechuudha. Kanaaf kallattiidhaan 25 yookaan bireekarii abbaa 25 yookaan ampeerii 25 kan ta'e irra galaa jechuudha. Asiin galee iddoo kanaan bahee iddoo kanarraan immoo akkanatti deemee dhufee abbaa 10 kanarra galaa jechuudha. Fakkeenyaaf sokkeettiidhaaf bireekarii ampeerii meeqaf ta'u fayyadamuutu nurra jiraata. Akkasumas eeleedhaaf akkasumas immoo iyyuu ampooliidhaaf alaarmiidhaaf abbaa meeqaa fayyadamuutu nurra jiraata kan jedhu kabajamtoota hordoftoota tokkoon isaanii kan waliin barannu ta'a jechuudha. Egaa inni kun feezidha jechuudha yookaan immoo abidda. Inni kun immoo niwutiraaliin as baasbaarii irratti kan hidhamudha jechuudha. Distribution board irratti hidhama. Distribution board irratti erga hidhameen booda iddoo kanarraa ka'ee feezii yookaan ibiddi kun iddoo kanaan dhufee laayiniin kun amma inni kun akka kondiitii keessa jirutti jechuudha kan ilaaluun nurra jiraatu. Akka kondiitii keessa jirutti ilaaluutu nurra jiraata jechuudha. Laayiniiwwan kanneen tokkoon isaanii immoo kan tiyooriidhaan baranne kan immoo piraktikaaliidhaan tokkoon isaanii waliin kan ilaallu ta'a. Inni kun tuwayiidha erga jenneen boodatti
L irra dhufaa jechuudha. Laalaamma 10 irraa bahee kallattiidhaan erga 10 irraa baheen boodatti eessa seenee jechuudha. L kanarra dhufe. Waayirii yookaan immoo fooyii biraa lakkoofsa tokko kanarraa baasneet iddoo kanatti finna. Lakkoofsa tokko kanarra galee lamarraa kanaa kan ba'e immoo lama kanarra seenee jechuudha. Asiis immoo isheen kun immoo riitarnii jedhama. L asii kanarraa ba'a. Akkuma ilaalaa jirtan kana L kanarraa ba'a jechuudha. Laa qubee laa kanarraa erga ba'een boodatti asiin dhufee iddoo kanarra qabatee asitti immoo inni kun maal ta'a jechuudha. Jaankishin books yookaan immoo iskaatolaa keessatti konneekshiniin hojjetameera. Tuqaan kun konneekshiniin hojjetameera jechuudha. Kallattiidhaan karaa ampoolii kanaa dhufeera jechuudha. Mallattoon sarkilii inni kun immoo maal jechuudha. Jaankishin books kan jedhamudha jechuudha. Iskaatolaa jennee kan waamnu sanadha. Inni kunis akkasuma iddoowwan konneekshiniin itti hojjetamanitti inni kunis jaankishin booksidha. Inni kunis inni kunillee akkasuma jechuudha. Egaa swiichii kana yoo al takkaa pirees goonu maal ta'a jechuudha. Ampooliin kun ni badaa jechuudha. Al takkaa itti deebinee pirees gaafa goonu immoo ampooliin kun ni ifa. Iddoo biraa deemnee immoo isa kana pirees gaafa goonu ampooliin kun ni ifa. Gaafa itti deebinee rukunnu immoo ni dhaamaa jechuudha. Ampoolii isa kana qofa to'achuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha inni tuwaayin kun. Inni lammataa ammas paaworiin kun 10 irraa erga bahee booda bireekarii abbaa kaarrentii 10 kanarraa erga baheen booda asitti dhufee kunuunaan iddoo kanatti konneekti erga ol godheen boodatti asiin bahee iddoo kanarra dhufee mallattoon kun maal argisiisa jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota koo as laayiniin kun sarara kanarra ce'uusaati osoo waliin tuqin ce'uusaati kan ibsuudha jechuudha. Kanaaf egaa kallattiidhaan L kanarra dhufee jechuudha inni kun immoo. L kanarra dhufee lakkoofsa tokko kanarraa kan ba'e kanoo bifa kanaan deemee dhufee lakkoofsa tokko asii kana galee lakkoofsa lamarraa kan ba'e immoo asiin kallattii kanarra dhufee lakkoofsa lama kanarra galee jechuudha. Inni kun seensa irratti sadirraa kan ba'e immoo dhufee as lakkoofsa tokko tuwayii kanarra gale. Afurraa kan dhufe immoo tuwayii kanarra lakkoofsa lamarra galee jechuudha. Erga isa kanarra galeen booda amma immoo kallattiidhaan maal ta'e jechuudha. L kanarraa ba'a jechuudha. Qubee laa jedhamee barreeffamee jira jechuudha. Laa kanarraa ba'ee iddoo kanarra dhufee asiin asirra dhufee ampoolii tokkoof filooreesenti laampii jenne sanaaf ampoolii tokkoof kuni kennee jechuudha. Amma immoo iddoo kanatti wal qunnamee konneekshiniin erga hojjetameen booda asirra ce'ee maal ta'e jechuudha. Ampoolii kanaaf kennee jechuudha. Kanaaf dhumarratti immoo niwutiraaliin dhufee maal godhe jechuudha. Baasbaar irratti erga dhume niwutiraalii fi feeziin gonkumaa wal qunnamuun isaanirra hin jiraatu jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Bitee garisa kanarratti of eeggannoo guddaa taasisuutu nu barbaachisaa jechuudha. Waayirii istaandardii isaa eeggate fayyadamuutu nurra jiraatas jechuudha. Kanaaf maal godha jechuudha. Waayiriin kun niwutiraaliin kun asiin dhufee iddoo kanatti konneekshinii erga hojjeteen boodatti ampoolii kanaaf kennaa jechuudha. Ampoolii kanaaf kunoo kallattiidha seenee asirra ce'ee immoo ampoolii kanaafis galeera. Asirra ce'ee ampoolii kana sokkeettiiwwan garaagaraattis osoo jiraate immoo akkamitti fayyadamna jechuudha. Asuma kanarraa walittiin walii qoodnee shaanti godhuudhaan sokkeettiidhaafis ampooliiwwan garaagaraatiifis kennuu dandeenya jechuudha. Istaandardiiwwan isaan kanneen immoo maal faadha? Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya yuutuubii kana laayikii fi sheerii yoonaa gootan wantoota baay'ee irraa barachuu dandeessu waan ta'eef ammas na hordofuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kanaaf istaandardii ampoolii kanaaf kennu waayirii abbaa meeqaa ta'uutu isarra jiraata. Akkasumas immoo kondiitii abbaa meeqaa ta'uutu isarra jiraataa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf kondiitiin iddoo kanatti fayyadamnu maalidha kan jedhu akkuma amma tiitooriyaal irratti ilaalaa jirru kana piraaktikaalidhaan immoo kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Isa kana hundumaa akkaataa itti konneekshiniin ittiin hojjetamu piraaktikaalidhaan kan waliin ilaallu fi waliin barannu ta'a karaa yuutuubii kanaatiin. Isinis yoo na duukaa dhaabbattan waan baay'ee irraa argachuu dandeessu. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya gaafii yoo qabaattan karaa koomentiitiin naa barreessaa isiniin jedha. Waan na hordoftaniif guddaa galatooma.